ringeerartu kondaala tugeerara kondaala tugeerara diina biyyarra hara bitatiya tugoota kanaaf diina weerara malee kondaala miti kuutu aturara kormo bifa kondaala korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu korma lammiin jala yaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن سيا كيساني نجا جرتني أمتا أرومو كبها بها جرتن كابا كبا كجرتن بكم جرتن تي نجيني كيا كا أن الرامد بكم جرتن تي كلين سران إسين هذا كابوسين إنجدا أكم جرتن سيا كيساني نجا عمتي بقى جراني أكم جرتن نجا عمتي سيا كيساني haala oolmaa oromiyaa har'aa irraa haga tokko isiniif ibsuuf waraana bilisummaa oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa oromoo waboon magaalaa naqamteetti aantee kan argamtu magaalaa bareedaa jedhamtu guyyaa har'aa jechuudha to'annoo jala oolchee jira. To'annoo isaa jala wayita oolchuttillee qeerroo fi qarreen magaalattii akkasumas hawaasni naannoo sanii akkuma jiraniin bahanii waraana kana simachuun gammachuu guddaadhaan ufitti hammatanii waboo yookiin adda bilisummaa oromoo simatanii jiran jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun waboon haleellaa godina Gujii bahaa fi godina Gujii dhihaa keessatti raawwateen injifannoolee ciccima injifannoolee hagan hin jedhamne gonfatee jira. Akkasumas waboon jechuudha godina Baalee keessatti naannolee godinaalee aanaalee garaagaraa keessatti jechuudha haleellaa ciccima gaggeessaa jira. Gamasiinis injifannoo gurguddootu galmeeffamaa jira jechuudha. Waboon oromiyaa bal'oo handhuura naannawa Finfinnee kan argamus haleellaa ciccima itti fufuun bilxiginnaa sodaa gurguddaa fi mataa bowwoo itti tahuu ibsee jira jechuudha. Ameerikaan lola naannawa Tigraayitti gaggeeffame sababeeffachuudhaan Itoophiyaa, Eertiraa fi akkasumas naannawa Amaaraa irratti qoqqobbii cima hagana hin jedhamne irra kaayuuf qophii jiraachuu pirezidaantiin Ameerikaa Jooyi Baayiden beeksisee jira. Abbootiin gadaa meeshaa mootummaa ta'uun cunqurfama ummataa cunqurfama saba Oromoo yeroo ummanni Oromoo ajjeefamu yeroo ummanni Oromoo hidhamu yeroo sabboontonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran cal'isuun mootummaa kanaaf deeggarsa tahuun yeroo ammaa kana immootiyyuu akka sabni Oromoo ayyaana irreessaa hin baaneef tattaaffii godhaa jiran bakka nu hin bu'u jechuun qeerroo fi qarreen Oromiyaa balaaleffatanii jiru. Naannawa Amaaraa keessatti jeequmsa uumameen barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa irraa hanga sadarkaa tokkoffaatti jiran barnootaan ala ta'uun manatti deebi'uu isaanii beeksifamee jira. Waraanni bilxiginnaa kan TDF'n yookiin immoo Tigraay Defense Force'n booji'aman komii mootummaa irraa qaban ibsatanii jiru. Komiin kunis warri mootummaa waraana san hin beeku jechuun warra eega mormatee booda warri booji'ames mootummaan nuhuyyuu nu balaaleffatee qeerroo fi qarreen Oromiyaa akka nurraa baratanii lola kanatti hin hirmaanne jechuun ibsa dabarsaniiti jiru.
Paartiin ONLF yookiin Ogaden National Liberation Front ka jedhamu Ogaden keessatti naannawa Sumaalee keessatti jechuudha. Filannoo gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne keessaa of baasee jira. Sababni paartiin kun filannoo kanarraa of hambiseefis filannoon kun filannoo seera maleessa yookiin seera hin qabne kan biltsiginnaan warra sirna biltsiginnaa leellisuu qofa waan taheef dhugaan waan hin jirreef haqi waan hin mul'anneef kanaafuu filannoo sobaa irratti hin hirmaannu jechuun paartiin kun keessaa of baasee jira. Liyyu hayliin Amaaraa godina Matakkal naannawa Beenishaangul Gumuz keessatti miidhaa ciccimaa geggeessuun duguuggaa sanyii saba Beenishaangul Gumuz irratti raawwataa jiraachuu ibsameeti jira. Haaluma wal fakkaatuun Walloon keessattis haala walitti bu'iinsa waraana biltsiginnaatii fi waraana TDF yookiin immoo Tigray Defense Force'dhaan lolli guddaan gaggeeffameen biltsiginnaan mo'atamuudhaan Tigray injifannoo guddoo argamsiifnee jirra jechuun baay'ee tokko sunis injifannoo guddaa warra Tigraayiif jechuudha. Mootummaan naannoo Tigray Dabratsiyoonis haala lolli irra jiru ilaaluun ibsa dabarseen mootummaan naannoo Tigray gammachuu yookiin injifannoo gurguddoo gonfachaa jira jechuun baay'ee tokko hamilee caaluun injifannoo caalu akka gonfachaa jiran jajjabina guddaa waraana TDF yookiin Tigray Defense Force'dhaaf gammachuu guddaa akka qabu ibsa baasee jira jechuudha. Haaluma kanaan kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota